Yooyyaa anaa dhufu isiniin jenne ilmaan Oromoo alaaf keessaa nageenyi Rabbii isinirraa haa jiraatu jecha ani yuutuubii chaanala hundaaf tuub kan jedhamu banadhee waanan jiruuf amma beekumsa kootii amma humna kootii isinis na deeggaruudhaaf gargaarsa lammummaa Oromummaa isin gaafachaa YouTube chaanaalli kiyyaa haaraa waan ta'eef sabskiraayibtii waan hin qabneef lammiin Oromoo alas keessas kan jirtan sabskiraayib naa gochuudhaan deeggarsa Oromummaa Oromoon Oromoof jedhu akka ba'attan isiniin jechaa itti aansuudhaan immoo warreen ogummaa YouTube irratti illee qabdan deeggarsa humnaaf qalbii akka naaf gootan jecha humna yogguu isiniin jedhu sabskiraayib gochuudhaan na deeggaruun yaadaan immoo jechuun yaada keessan karaa koomentii barreessitanii otoo akkanatti hojjette jechuudhaan koomentii irratti yaada akkanaa kennitan isiniin jecha YouTube chaanala kana hundaaf tuub kan jedhu erga bannee waan baay'ee keessatti hojjechuudhaaf jalqaba yaaliirra jira waan ta'eef yoo danda'ame torbanitti al tokko qophii dambalii jaalalaa itti aansuun appilikeeshinoota nama fayyadu bu'aa qabu jennus qabannee kan dhiyaannu yogguu ta'u kan biraan immoo torban keessaa oduu waqtawaa kan ta'an haala yerootii wajjin kan deemanuu fi waan haaraa ta'e qabannee kan isinii dhiyaannu yoo isin nu deeggartanii waaqayyoonis nu gargaare jechuudha. Kanaaf yuutuuba keenya lammiin Oromoo afaan Oromoo dubbattan afaan Oromoo dubbiftan kan dhageessan martinuu yuutuub chaanala kana yogguu agartan sabskiraayib gochuudhaan warreen immoo ogummaa qabdanuu koomentii irratti yaada deeggarsaa haala kanaan kan jedhu yoo nu ergitan akka nuuf ergitanu sin gaafachaa Oromoon Oromoof ga'aa akka ta'e akka jaalala Oromummaa keessanii nuuf agarsiiftanuu fi isiniin jechaa har'a immoo yuutuuba chaanala kana sabskiraayib gochuudhaan nu faana akka dhaabattan isinii jedha jechuudha. Itti aansuun har'a appilikeeshinii daataa hey kan jedhamu qabannee isinii dhiyaanneerra. Appilikeeshiniin daataa hey kan jedhamu appilikeeshinii hayyeen egaa barumsa keenya irraa keessatti kan nuti wajjiniin ilaallu appilikeeshina daataa hey kan jedhamu yogguu ta'u appilikeeshina daataa hey akkamitti fayyadamna jedhuudhaaf wajjiniin haa ilaallu jechuudha. Appilikeeshinii daataa hey kan jedhamu isa kana yogguu ta'u akkamitti fayyadamna isa jedhuufis bu'aan isaa immoo maal isa jedhuuf wajjiniin haa ilaallu jechuudha. Appilikeeshinii daataa hey yogguu tuqnu kana nuuf fidaa jechuudha. Achiin oon hin goonaa jechuudha. Oon kan jedhu erga tuqnee booda achiin okee hin jennaa jechuudha asitti. Okee erga jennee baneeraa jechuudha. Amma maal fayyadamuu akka barbaannu kontirool kan jedhu kana keessa hin tuqnaa jechuudha. Kontirool kan jedhu erga tuqnee booda appilikeeshiniin hundi isaanii akkanaatti nu dhufu jechuudha. Appilikeeshiniin nuti moobaayilii keenya irratti qabnu bifa kanaan nuuf hin dhufaa jechuudha. Achiin appilikeeshinii isa kam fayyadamuu akka barbaannu fakkeenyaaf ani iimoo irratti isinii tuqaa jechuudha. Iimoo kan jedhu kana irratti akkas hin tuqnaa jechuudha. Yogguu kana maal godhe jechuudha gaarratti nu baasee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Appilikeeshonni isaan kan biraa akka jarri dhufanii nun jalaa saantiba hin fuuneef of godhee taa'aa jechuudha. Kana irratti yeroo daataa hey kana bannu appilikeeshiniin kan biraa akka hin hojjenneef kontirool kan jedhu keessatti hundi isaanii cufamanii jiru jechuudha.
kan nuti fayyadamuu dandeenyu qofa asirratti immoo an sila jedhe qofa. Kanaaf kana yoo fayyadamne saantiba keenya nuuf qusataa. Kan nuti fayyadamuu barbaannu qofa appilikeeshinii eeyyama keenyaan alatti akka jarri dalagaa hin dalagne kan ugguru yogguu ta'u, appilikeeshinii nuti fayyadamuu barbaanne qofa eeyyama kenninee fi itti fayyadamnaa jechuudha. Barumsa keenya har'aa kana keessatti daataa faayidaan isaa akkatti daataan keenya seever ta'ee saantiba nuu qusatuu fi appilikeeshiniin hundumti isaanii eeyyama keenyaan alatti dalagaa akka jarri hin dalagneef kan nurraa ugguru yogguu ta'u, barumsa kanaa fi kan kana fakkaatu gara fuulduraatti qabannee waan isinii dhiyaannuuf haalli waraabbii viidiyoo keenyaallee waan namatti hin tolle ta'uyyuu qulqullinaan barumsa itti aanutti qabannee waan isinii dhiyaannuuf warreen YouTube chaanaalii kun haaraa waan ta'eef subscribe gootanii dirqama lammummaa keessanii akka baattan isiniin jedhaa. Galatooma.